Sumayyaan Saidoo ficcisiiste qaalaa warra garee warra kana garee ishii kana. Garee ushummaa shima ijaarsa ishiiti ushummaadha malee yoomini kaan irraa tombo'in nama jala deddeemu ushummaa jedhamti qasseedhaan natti hima ushummaa. Saidoon nikaa irraa qabaa jedhaa ture kaleessa nikaa ishirra akka jiru isheenuu beekti. Itoo akkas ta'u namni biraa yoo jala deddeeme ushummaa dhamtiire jala deddeemaa jira bara mucaa maal ta'e jaartii kansaa maqaan ishee intalaa beetii fuudhee namaa kenne niitii namaa jala deema niitii guddoo jala uuzu billaa. Amma waan dhaare beektu isin aareen dhufeen tiifoozoo isaa yookaan warra garee isaa sana waammatee Saidoo qobaa waamani. Argitanii kateen kun ofii qobaa sila siluman barean siluma dullaa qabate bilbiluuf iyyuu ulee qabate amma immoo kuro Saidoo tokko waamanii ofii immoo girrisa hamma kana dhiira 3 safaana dhiira 4 tokko arfan ishee walitti tokko hin taatu malee arfan kana waammatanii waan uumameeyyuu hin beeknu naanee dhufneedha ni gaama. Waan uumameeyyuu hin beeknu naanee dhufnee bakka inni immoo maadha Sumayyaan daffaramteetti dafaa koottaa qobaatti argatte Saidoonii jedhan. Saidoon eenyudha? Amma gaa Saidoonii an kanan jedhu Saidoonii chuuni nama girgiddaarra deemu waan ta'eef garuu innuma sana iyyuu ofiiyyuu rakkoon qabu qobaa masaa dhufu dhiirri qobaa ofuu qabadhee murteesse amma garuu aareen jirachuudha. Kuno mucichi dhuguma mataan isaa fayyaa miti bara Amiir sun fayyitee taati quraana qaraatee fixxee taayyuu jedheen Saidoon suluma. Ati quraanuma keessa na fixxee taayyuu mawwaa'ee kanaa dhiisisamuutti deebitee taayyuu jedheen sila. Naan Sumayyaa maayitti inni durumayyuu fayyaadha. Quraana kan barbaachisu sidha situ sitti qara'amuu qaba situ sheexana qaba malee Amiir fayyaadha jette. Amma immoo ijoolleen maadhaan dhufanii na as gahanii Inde anuuniko nuqaqqa binnatettu waanuma bakka waan ta'e wayii ta'amee jira seenee ofii poolisiittis bilbilannee dhufneedhaan. Poolisiittis bilbilanneetu dhufnee amma immoo Sumayyaan humaan taane jechaarti maaliif dubbii akkas ol fuuteedhaan ijoolleen dhufanii ka'anii. Maal baqbaaqqa mucaa hamma baqamaan akkasii. Naa otuma ta'eeyyuu jaarsummaa faatii nama guguddaadhaanii isaan haadha manaaf abbaa manaa waan ta'eefi jaarsummaadhaan malee akkamitti as gaallaa jechaaru ijoollee nama dhuguma isaanii jiru. Kan baqabaqamee dubbii baay'isee Amiir keessan sana jechuudha. Dhuguma mucichi hin fayyine fayyuu qaba. Haaqee ammasii itti qara'amee seexanni keettafte jinniin sun kiyaaboo qabachuudha. Kosiirraa fidame waan ta'eef iddoo sanatti musiibaa baay'een nama lakkafaa jechuudha. Saidoon Sumayyaa naasiseetu bakka naasiseera baay'ee akka isheen dubbanne godhee hin doorsisee jedhan. Kunoo fayyaadha uumaanu waamtee jedhan ijoolleen fayyaadha maaliif dubbii baay'istee fayyaa miti isheenii jennaan naasiseetudha malee doorsiseera. Kanaafiyyuu nama guguddaadha na ilaallatanii kaasanii maaliif dubbii amatti bilbiliteedhaan Saidoon utuman Saidoodhaaf bilbilee ijoollee kanaafis bilbileera sila. Na Saidoodhaaf bilbiliti hin dhufiin jedhiiniidhaan ijoolleen looleen barbaachisuuti itti bilbiliti hin dhufiin jedhiinaan haa dhufu malee. Mee faayitingii ilaalla. Na Saidoonii nun dhiirri hammi kun otoo jiruuti. Isheen dhiira wayii kaas obboleessa dhiiraa wayii akka waan hin qabnetti ishee doorsisee maal godheetu deemee. Kanaafuu ammoo akka dhiirri jiru haa argu jedheen malee lola mitii jedhe Amiir keessan jechuudha maraataan. Na amma horee akka nun Saidii faana wal lolluu warreef nu barbaadde moo maalidha jedhan ijoolleen kun lakkeen isaan barbaadu maalidha ree dubbiin. Kanaafuu Saidiin dhufiin jedhe itti bilbili. Haa dhufu maleeyyuu dhuguma inni mana kana dhufeetu akkas godhataanaan ammayyuu ishee tuffateera. Gurbatti Amiir jedhamtu kuni hin quufte hin se'inaa dhugaa dubbachuudha. Qabanii awwaara ishee nyaachisuudha anu miira keessa gadiira. Biyyooma kana nyaachisuudha dhuguma isiniin jedha. Ammaal godha sodaattee hafteedhe bilbila Saiditti. Sodaattee haftee moo hin turtee. Maal gochuufi amma Saidii yoo dhufe maal godha? Sumayyaan jaartii isaatti jaartii ofii yoo reebbatan akka aadaatti iyyuu eeyyamamaadha. Jaartii ofii reebbachuu maal godhachuuni? Meeshaa ofeenni kun qo'i xaalqaa kan galee Sumayyaa irraa eegu. Reebusuma an aareera bakka amma deemu kooti eessa jira mucaan kun dooni jiru natti maalan naqa.
sila mochuudha waan ani irraan fadhe sila maa hedhisisanii dhagaati Sumayyaatti darbattu dura na dhaa jedhe. Waan ati Sumayyaatti darbattu dura anaan na dhaa jedhe. Sumayyaadhaaf anatu jira. Kanaafuu ana bira darbite humaa tokko ishee gochuu hin dandeessu sila jechuudha ganama yeroo bilbilaan haasaan amma salammataati kun viidiyoon. Inna Sumayyaa waan hunda kootee ከኋላ መጣይና ወጣ ሱመያ ዋን ሁንደ ኮቴ አሚር jaldeessi kun jechuudha. Ani baay'ee aareetaniin arrabsaa jira mucaa namaa jechuudha isiniin arre. Namni akkanatti deemaa dhufee niitii namarraa fudhachuudhaaf kun jechuun qabeenya namarraa fudhachuurraan adda adda miti bara namni dhufee qabeenya sirraa fudhate akkanatti si cafacafee si arrabsuuf qabeenya sirraa fudhatu akkamsi aarsa ani Sumayyaa yoon ajjeese niitii kootiidha jedheen maal si gashee haadha manaa kootii jedheen inni kun immoo tuquu hin dandeessu. Ay Sumayyaa amma dargaggeessi kun iddoo ta'e guuramee dhufee adiraashaan isaanii kanatti hin beekne jaarsa abbaa ijoollee kanatoo itti namanii mataaxaa safaa kana keessa dadhaanii miidhanii isin aarsu bor ijoolleen kee maal jedhu haa xufa ituu booksiidhaan tokko jedhanii rakkoo maalii qabaa itti Sumayyaan bar ijoolleen kun hunduu dargaggeessi kun booksiidhaan tokko jedhanii maal qabaa itti achi immoo maal jetti isi abbaa ijoollee keetti akkasiin godhini ijoolleen keessi jibbuu gara fuula duraatti ittiin alamsuun abbaa argataniiru ijoolleen koo isa miti abbaan isaanii jetti maraattee isheenis. Kanaan durasa sodaadheen magaala keessa olii gaffi fiigee jaan jiraachaa turee fi bakka waanuma tokko nan kabaju ammas immoo akkasuma jedheetu na barbaadee dhufee kanaafuu amma nama hin qabdu jedheetu obboleessa tokkollee maa hin qabdu jedheetu jetteetu warra kanatti boossechuudha Sumayyaan nama hin qabdu jedhee beeka Sayidoon yoom ishee barbaadee beeka dhuguma yoo akka isheen nama asii hin qabne beeka bareedni sirriitti. Garuu inni baay'ee ishee kabajayyuuti akka namaatti akka warra kaaniyyuu ishee intini jedheen beeku ijoolleeyyuu hundaa ishee biraa ta'an jecha amma garuu dargaggeessa kanatti waamtee salphina. Wayne Sayidoon hin dhufe kaa tokkichi isaayyuu bakka tokkuma ta'ee dhufe nama hamma kana tiifoozoo guruppii garee gooxiidhaan wal ijaaraniitu isa eeganii hin sodaanneen dhufe. Nde walirraa qabuun akkasii irra screenshot godhee sin agarsiisa akka inni inni dheeraan sun akka inni morma qabe Sayidoo jechuudha dhugaa rabbi walirraa qabuun akkasii akkanatti morma silliksee qabe irra gudu lakkatti inni qabe dhugaa dubbachuudha gareen san indee Sayidoo indaam danda'a yoo dhugaa islaamu caanni sun yoomiyyuu waa hojjetee beeka Sayidoo ko yichilaal jiimis barateeramti kana kanaaf turu ala argitanii akka ta'e surreen kee akkam baqaqne Amiir hin dandeessu. Lama ta'anii qabu Sayidoo lama ta'anii maal harka bal'iste haadha Sumayyaa harka bal'iste maalidha harka bal'iste akka baandiraa gidduu galtee biyya wal nyaachistee kaate lama ta'anii Sayidoo qabaniitu gurbaa saddayyuusa kana irra aansisu laala dhugaa dubbachuudha. Sayidoo gin alta chaalan hin danda'am yes amma laal hundashii lamaashii sadanshii walirra kaa'eera dhuufuu hulla. Sayidoo argitanii dhugaa waaqa baqa akkasiidha caawataa jechuun akkas irra bannaataachuu irra mila ila akkatti isaanii sadii ta'anii irratti gadi qabu dhugaa waaqa Sayidoo jala aansaniitu sadii ta'anii irratti gadi qaban look Sayidoo irratti aansanii afara abbaataachuu biluu dayyuusota haadha keessanii nama afur taatanii nama tokko reebdu garuu bakka goonni akkas harkaan kennatu gootachuun akkas ko'uma dhufaa yoo du'es yoo jiraates akkas harkaan kennatu jechuudha. Naato funyaashii dhayitu ganattu wayne Sayidoo dhugaa waaqan danda'amne niitiin kun biyya nyaachiste akkanatti biyya wal ficcisiisti. Lirbeesma taragame dhuguma Sumayyaan kun abaarsa qabdi dhugaa waaqa nama hamma kan dhiiraa hamma kana walitti gadhiistee ushummaa irsa reebsisu tu salphina akkanaa waa nama haa ooshu salphina akka kana ushummaa akkamti irsa reeba abbaa ijoollee ishee akkamitti reeba jalaa oskuudha malee silaa katee ishii jala oskuu qabdi turte Sumayyaan namitti dayyuusa kana jechuudha. Amma waan isheen godhattu laala.
ushummaa gadi baasuu qabdu malee akkamtiin Sa'idiin gadi baastan qabdanii gareedha nagaru gareef gooxii Amiir miti isin silaa Sa'idii akkamtiin gadi baastu ushummaa mana keessatti hambistanii ushummaan gadi ba'uu qaba malee jechuudha. Argitanii amma garuu itti boonaa dhaqaa Sa'idoo kiingi jedha hundi keessan komentiin na barreessite warra afaan Oromoo Sa'idoo kiingi jettu. Oduma Sa'idoo argitanitti jechuudha viidiyoo kana jalattis viidiyoo yeroo argattanis Sa'idoo kiingi jettu maaliif jarri nama afuridha ka Sumayyaan illee ammashitti jararra goortee kateetti bal'iste.